So har'a kan walii wajjin ilaallu The Quantum Theory and Fatan kan jedhudha. So chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun akkuma baratame nutti dabalama. Viidiyoo kana ilaaluu osoo hin jalqabin immoo nama hundumaa bira akka gahutti laayikii gochuu hin dagatina. Sababi isaa viidiyoon keenya vaayiraalii ba'aa hin jiru, nama hunda bira gahaa hin jiru. Kanaafiyyuu namni ilaalu hundumtuu laayikii godhu. So The Quantum Theory and Fatan kan jedhu kana yommuu ilaallu jechuudha. In 19 Max Planck, the German physicist, came to an entirely new view of matter and energy. Bara 19 jechuudha. Namichi Max Planck jedhamu fiizistii biyya Jarmanii yommuu ta'u, ilaalcha haaraadhaa wayii maatarii fi enerjii qabatee dhufe jechuudha. Ilaalchi haaraan sun maal akka ta'e asirratti hin argina. He made a revolutionary proposal. Energy like matter is discontinuous. Proposal isaa kun jechuudha. Yookiin immoo wanti inni hojjete kuni enerjiin akkuma maatarii discontinuousdha kan jedhudha jechaadha. Discontinuous jechuun isaa kan gargar citudha yookiin immoo continuously kan hin taanedha jechaadha. Jechuudhaan ibseera namichi Max Planck jedhamu kun jechaadha. According to Planck, atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities like small package or bundles. Akka seera Planck kanatti jechaadha. Atomii fi molecuulonni energy emit godhu yookiin absorb godhu akka kamiin discrete quantity jechuudha. Discrete quantity gaafa jennu kan akka package yookiin bandaloota adda addaa jechaadha. Each of these small packets of energy is called a quantum. Small packetiin kun jechaadha maal jedhamuutiin qoodama, maal jedhamuutiin waamama, quantumii kan jedhamuun waamama jechaadha. Inni ilaalla wayii discrete quantitoota gara fuulduraatti ilaalaa deemna. So the energy of a quantum is proportional to the frequency of the radiation. Formula irratti ilaalla. Energiin quantumii jechaadha. Eenyu wajjin proportionii qaba, frequency radiation wajjin proportionii kallattii qaba jechaadha. So the energy of a single quantum is given by energy is equals to H times V. H in Planck's constant dha. V immoo akkuma dheengadda ilaalle frequency radiation ti jechaadha. Where H is called Planck's constant and the V is frequency of radiation. The value of Planck's constant, kanadha jechaadha 6.63 times 10 raised to minus 34 joule per second jechaadha. Inni kun Planck's constant dha jechaadha. So the literally meaning of discrete is individually separate and distinct. So hiikni isaa jechaadha. Hiikni discrete kan jedhu kuni separate kan ta'e yookiin separate kan ta'ee fi distinct warreen ta'an yookiin immoo kan gargar qoodame jechaadha. Akkuma discrete maqaa isaarraa hubannutti jechaadha. So in the context of energy, where we say that energy is discrete, we are emphasizing that it exists in discrete separate units or quantities. Yeroo jechuudha kontekstii enerjiitiin jechaadha. Gaafa enerjiin discrete ta'e jennu yookiin immoo discrete enerjiidha yeroo jennu jechaadha. Maal emphasize gochaa jirra jechaadha. Akka kamiin argama distinct yookiin immoo separate kan ta'e unity quantity sanaati jechaadha. Unity quantity sanaatti argama separate ta'e yookiin immoo gargar qoqqoodame jechaadha. Akka afaan energy jechaadha. These discrete units cannot be further divided. Discrete units kun jechaadha divided kan hin taanedha yookiin immoo kan gargar hin qoqqoodamnedha jechaadha. And they represent specific and separate amount of energy kan jarri ibsanu specific kan ta'ee fi amount energy gargar bahe sana kan ittiin agarsiisudha jechaadha. When we say that energy is quantized, yeroo energy quantized ta'e jennu jechaadha. It means that energy can only exist in a specific discrete amount or
quanta. Yeroo enerjiin keenya quantized ta'e jennu jecha maal jechuu keenyadha? Enerjiin bifa kamiin argama? Bifa ispeesifikiitiin argama yookiin immoo hamma diskiriitii sanaatiin argama jechuudha. Kana jechuun immoo quantaadha jechuudha. Waa'ee quantumii ni ilaalla bal'inaani. So since frequency is equals to speed over lambda, or if frequency is equals to speed over wavelength, E can also be represented as bakka V kana E keenya akkuma barreessinee turre jechaadha. E is equals to H times V jenneerra. So bakka V kana V keenya immoo C over lambda jenneerra. So bakka V kana substitute goonaa jechaadha. Isa kana yeroo substitute goonu maal ta'a? Kunoo bifa kanaatiin E is equals to HC over lambda jechaadha. H'n koomenii keenyadha. H'n koomenii gaafa ta'u C'n keenya C over lambdaan immoo V bakka bu'aa jechaadha. So inni kun kana fakkaata jechaadha. According to quantum theory, energy is always emitted or absorbed in integral multiple of HV. For example, HV, 2HV, 3HV, etc. Akka quantum theoryitti jechaadha. Enerjiin yeroo hundumaa emitted kan ta'us absorb kan ta'us multipleedhaan jechaadha. Yookiin immoo dachaadhaan malee singilii yookiin qeenxeedhaan jechaadha. So HV, 2HV, 3HV jennee dachaadhaan kaa'atee multiplee ta'uu qaba jechaadha. Inni itti aanu the photoelectric effect kan jedhu ilaalla jechaadha. In 1905, Albert Einstein used the quantum theory to explain photoelectric effect. Max Planckidhaan kan qoratame waa'ee quantumii amma gubbaatti ilaallee dhufne jechaadha. Albert Einstein immoo isa fayyadamuutiin maal explain godhe jechaadha? Photoelectric effect kana explain godhe jechaadha. Waa'ee photoelectric effect ilaalla. So light shining on the clean metallic surface can cause the surface to emit electrons. This phenomenon is known as the photoelectric effect. Albert Einstein kun jechaadha laayitii tokko yookiin immoo ifa tokko dirra sibiila qulqulluu ta'etti shine godha yookiin immoo balaqqeessisiisa jechaadha. Sarfeesii meetaalii sanatti jechaadha. Yeroo sana elektirooniin achirra jiru emit ta'a jechaadha. Elektirooniin dirra sibiila sanarra jiru emit ta'a. Emit ta'a jechuun remove ta'a jechuudha. So this phenomenon is known as the photoelectric effect. Phenomenaan kun jechaadha immoo adeemsi kun maal jedhama? Photoelectric effect jedhama jechaadha. So kana gabaabumatti maal jettanii ibsuu qabdu? Photoelectric effect kana sirriitti hubachuutiif adeemsa sibiila tokko ifa dirra sibiila elektiroonii dirra sibiilarra jiru ifatti gadhiisuutiin dirra sibiila sanarraa dhabamsiisnudha jechuudha. Kana namichi qorate Albert Einstein jedhama. So the minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface is called work function. Work function jedhama jechuudha. Inni immoo maanni amount yookiin immoo amma energy xiqqaa dirra sibiila sanarraa elektiroonii remove gochuuti yookiin immoo dhabamsiisuutiif gargaaru sun maal jedhamuutiin beekama? Work function jedhama jechuudha. Work functioniin immoo kunoo formulaan isaa kanadha jechuudha. Work function is equals to Planck's constant time threshold frequency. Waa'ee threshold frequency kun as biratti ilaalla. Threshold frequency V naught kan jennu kana jechuudha. The minimum frequency required to remove an electron from a metal surface it is called threshold frequency. As biratti wanti hubachuutii qabdanu. The minimum amount of energy required to remove an electron from the metal surface jennaan work function yookiin immoo enerjiin xinnoon yookiin immoo ammi enerjii xiqqaan elektiroonii dirra sibiila tokkorraa dhabamsiisuuf itti gargaaramnu work function jedhama jechuudha. Frequency xiqqaan elektiroonii dirra sibiilotaarraa dhabamsiisuuf gargaarru immoo maal jedhama? Threshold frequency jedhama jechuudha. Kana lamaan garaagarummaa isaanii adda baastanii beekuutii qabdu jechaadha. Innis V naught fi kana jechaadha. V naught fi work function jechaadha. V naught threshold frequency yoo ta'u, inni sun immoo work function kan jennu jechaadha. Kunis biratti fakkeenya kana fudhannee ilaallu yookiin immoo immeejii kana jechaadha. Akkas biratti ilaalutti
Elektiroomagneetik radiyeeshiniin kun bifa kanaan yeroo dhufu meetaal pileetiin yookiin immoo dirree sibiilaa kan immoo fakkii kanadha jechaadha. So elektiroononni chaarjii negatiiviidhaan kan irra jiraatti argaman kanadha. So yeroo irraa dhabamsiisnu yookiin immoo yeroo irraa riimuuf goonu jechaadha. Kunoo bifa kanaatiin gadhiisanii bahu jechaadha elektiroononni. So adeemsa kanadha kan footoo elektiriik effektii kan jedhamu jechuudha. Photons are particles of light or energy packet. Photonsiin jechaadha paartikilii ifaa yookiin immoo pooketii enerjiitii jechaadha. A photon with energy less than kan asirratti qabdu a photon with energy less than E naught or V is less than V naught. Kana jechuun V ni normally frequency V naught immoo threshold frequency jechaadha. So yeroo frequency threshold frequency dha gadi ta'u sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo frequency normaal jechaadha. Yeroo normal frequency threshold frequency itti gadi ta'u jechaadha. Cannot remove an electron or light with a frequency less than the threshold frequency produced by electrons. Yemmuu normal frequency threshold frequency dha gadi ta'u jechaadha. Elektiroonii sana remove gochuun hin danda'amu yookiin immoo laayitiin sun jechaadha frequency isaa sanaa gadi yommuu ta'u elektirooniin produce ta'u mataa amti isaayyuu hin jiraatu jechaadha. Inni kan biraan on the other hand if the light has V is greater than V naught or frequency is greater than threshold frequency yemmuu immoo frequency greater than threshold frequency ta'u jechaadha. The energy in excess of that required to remove the electron is given to the electron as kinetic energy. Yemmuu normal frequency threshold frequency dha ol ta'u jechaadha. Enerjiin keenya saksasii ta'a. So enerjiin elektiroonii sana remove gochuutii barbaachisu excessii ta'a jechaadha. Baay'ee guddaa ta'a. Yeroo sana enerjiin sun gara kamitti jijjiirama? Kinetic enerjiitti gara kinetic enerjiitti jijjiirama jechaadha. Kinetic energy immoo kan beeknudha. Elementaries kan beeknudha. Kinetic energy is equals to 1/2 mv square dha jechuudha. 1/2 mv square kana immoo kamiin substitute goona hv minus hv naught. Kana bifa kamiitiin ilaaluu dandeenya? H'n kun lamaan isaatiif iyyuu ni dhaabbata. H in the bracket goone v minus v naught. V naught jechaadha. H'n lamaan isaatti walitti qabee bakkee irra jira. Ammattoo bannee v minus v naught jechaadha. So h times v hv h times v naught hv naught jechaadha. So frequency is equals to hv minus hv naught. H'n keenya koomeenidha waan ta'eef. Nasriin jedhu Planck's constantii waan ta'eef qofaatti akka kanatti baafannee v minus v naught times h gochuun ni dandeenya jechaadha. So v'n keenya frequency yommuu ta'u v naught keenya threshold frequency akka ta'e ilaalleerra jechaadha. Where K is the kinetic energy of an electron, M is mass of an electron. Mass in electron is thus given. Kennamadha. V is the velocity of an electron. Hv is the energy of an incident photon, and hv naught is energy required to remove an electron from the metals. Hv keenya jechaadha. Incident photon energy incident photonii sanadha. HV naught immoo energy elektiroonii sana remove gochuutiif barbaachisudha jechuudha. So asirratti yeroo gaaffiin hojjenna xumura boqonnaa irratti yeroo hundumaa. So yoom kanaan hojjenna kan jedhu gaaffii hojjedhe isinitti agarsiisa. So MV square'n kan nuti fayyadamuu dandeenyu V'n keenya yommuu kennamudha. Maal jedhee yommuu nuuf kennamu velocity of an electron jedhee yommuu nuuf kennamu kennamaa keessatti jechaadha. Kana fayyadamna foormulaa isaa kana. Garuu immoo Planck's constantii kennee threshold frequency kenna taanaan isa kana gargaaramnee wanta nuuf kenname yookiin probleemii nuuf kenname sana solve gochuu dandeenya jechuudha. So inni kun ifadha jedhee yaada. Kana fakkaata wanta isin hin galle jiraata komentii godhaa. Inni kan biraa intensity of light cimina ifaa jechaadha. Intensitiin ifaa kun immoo maal safaruuf gargaara kan jedhu yommuu ilaallu intensity of light is a measure of the number of photons present in a given part of the beam.
Intensiitiin yookiin immoo ciminni ifaa kun jechaadha maalidhaa? Maal safaruuf gargaaraa? Lakkoofsa fatanii maal keessatti argamu? Paartii biimii sanaa yookiin ifa sana keessatti kan argamu jechaadha. Beam of light sana keessatti kan argamu cimina sana safaruuf kan gargaarudha jechaadha. Cimina ifaa sanaa kan jechuu danda'u jechaadha. Now consider two beams of light having the same frequency which is greater than the threshold frequency. Kana fudhannee ilaalla. Fakkeenyaaf maal fudhadhuu ilaalladhaa? Biimii laayitii frequency wal qixa qaba. Wal fakkaataa qaba jechuudha. Kana jechuun frequency'n isaa threshold frequency'dhaa ol kan ta'e. Frequency'n sun threshold frequency dhaa ol kan ta'e. Kana jechuun V is greater than V naught kan isla jenne jechaadha. So isadha. But different intensity. Haa ta'u malee cimina adda addaa kan qabudha jechaadha. Frequency'n isaa wal fakkaataadha. Ciminni isaa garuu gargar kan ta'e jechaadha. So the more intense beam of light consists of a large number of photons. Intensity guddaa kan qabu maal guddaa qaba jechaadha? Lakkoofsa fatanii sanaa guddaa of keessaa qaba jechaadha. Sirriitti hubachuu qabdu kana. The more intense beam of light consists of a large number of photons jedha jechaadha. Consequently, it ejects more electrons from the metal's surface than the weaker beam of light. Akkuma haaluma kanaan immoo jechaadha elektiroonii dirraa sibiila sanarra jiru haala olaanaa ta'een eject gochuu danda'a yookiin eject irraa gochuuti danda'a jechaadha. Isa wiikerii sana caalaatti jechaadha. Isa inni intensiitii guddaa qabu jechaadha. So thus the more intense the light, the greater the number of electrons emitted by the target metal. More intense kan ta'e yookiin immoo cimina ifaa guddaa kan of keessaa qabu maal greater the number of electrons emitted by the target metal. Baay'ina elektiroonii emitted ta'us olaanaa of keessaa qabaa jechaadha. More intense kan ta'e jechuudha. So the higher the frequency of the light, the greater will be the kinetic energy of the emitted electrons. Frequency guddaa kan of keessaa qabu immoo yookiin immoo ifti frequency guddaa of keessaa qabu kinetic energy elektiroonii emitted sana olaanaa of keessaa qaba jechaadha inni immoo. In his theory of relativity in 1905, Einstein derived the famous equation. Kana yeroo baay'ee argitanii beektu jedheetan yaada. Famous equation kan jedhamu yookiin immoo formulaan Albertii kun kan baay'ee beekamaadha jechuudha. Hojii Albertii hojjetee deeme keessaa inni kun isa baay'ee famasii ta'edha. Hojii baay'ee hojjeteera baay'ee kan hundumti keenya beekna. So histirii isaa sana keessaa jechaadha. Tiyoorii seenaa isaa sana keessaa bara 1905 Albertii foormulaa famasii ta'e kana equationii famasii ta'e kana lafa kaa'ee jechaadha. E is equals to mc square kan jedhamu kana jechaadha. Rearrange gaafa godhamu immoo m kan argachuutiif over c square goona jechaadha. Kunoo bifa kanaatiin rearrange goonaa jechaadha. So where is energy? M is mass, C is speed of light. Energy yommuu ta'u m immoo maasiidha. Siin keenya immoo akkuma beeknu speed of lightidha jechuudha. The main significance of that equation is that energy as mass. Significance yookiin barbaachisummaan equation kanaa immoo maal ibsuudhaa fi energiin keenya maal akka of keessaa qabu jechaadha. Maasii akka qabu agarsiisuuf jechaadha. Using this equation we can calculate the mass associated with the given quantity of energy or the apparent mass of a photon. Equation kana gargaaramuutiin jechaadha. Maal calculate gochuu dandeenya jechaadha. Maasii quantity yookiin quantity energy tokko maasii fatanii isaa wajjin calculate gochuutii dandeenya jechaadha. Equation amma sana gargaaramne. For electromagnetic radiation of wavelength, the energy of a photon is given by the expression. Radiationii wavelength electromagnetii tokko keessatti jechaadha. Energiin fotonii karaa kamiin argama? Kunoo foormulaa kana fayyadamuutiin argamuu danda'a jechaadha. E photon is equals to hc over lambda. Asirra dubbataa turre enerjiima sana
kanaan argachuu dandeenya jechaadha. Hc'n inni kun eenyuun bakka bu'aa? V keenya yookiin immoo firiikweensii bakka bu'aa. Firiikweensii is equals to C over laamdaa gadi ta'eef jechaadha. Sila immoo E is equals to HV jenneerra waan ta'eef bakka V substitute goona jennees dubbanneerra waanta ta'eef jechaadha. So enerjiin fatanii karaa kanaatiin argama jechaadha. So then the apparent mass of photon of light with wavelength is given by M is equals to E over C square. E'n keenya immoo HC over lambda bakka E keenya HC over lambda substitute goona. Sababni isaa E is equals to ammuma kan nuti ilaalle E is equals to HC over lambda jenneerra. So bakka E kana substitute goona jechaadha. M is equals to bakka kana bakka E ishee kana formulaa kana hundasaa gaafa substitute goonu kunoo kana ta'a jechaadha. Kana jechuun immoo yommuu C tokkoon balleessina. So H over lambda over C ta'a jechaadha. Kun immoo bifa A over B over C yommuu garagalfamu jechaadha. H over CV ta'a jechuudha. So we can summarize the important conclusions from the work of Planck and Einstein as follows. Hojii conclusionii jechuudha. Xumuraa hojii Plaankiitii fi hojii Albert Einstein kana gaafa conclude goonu jechaadha. Akka kanattiin ibsina jechaadha. Energy is quantized. Energy'n quantizedidha. It can occur only in discrete quantities called photon or quanta. Energy'n keenya quantizedidha. Kan inni argamuu danda'u bifa discrete ta'een yommuu ta'u, discrete kan ta'e kun immoo photon kan jedhamudha yookiin immoo quanta kan jedhamu kanaan jecha. Electromagnetic radiation which was previously thought to exhibit only wave properties seems to show certain characteristics of particulate matter as well. Waa'ee electromagnetic radiation egaa kana duras sirriitti ilaalleerra jechaadha. Karaa kamiin argamuu danda'a? Bifa weevii yookiin amala weevii sanaa jechaadha. Maal agarsiisuutiif? Karaakterii maatarii sanaa haala sirrii ta'een kan agarsiisudha jechaadha. This phenomenon is sometimes referred to as the dual nature of light. Phenomenon kun jechaadha maal jedhameetu waamama yeroo tokko tokko amala duaalii yookiin immoo amaloota uumamaa ifaa lamaan jedhameetuyyuu waamama jechuudha. So kana fakkaata jechaadha footoo elektirikii keenyaa fi waa'een kwaantamii irra ilaallee asuma irratti yoo nu ga'e wayyaa wayitii itti aanutti yookiin immoo viidiyoo itti aanuun isaa fi inni ilaala jechuudha. Wantoota itti aananu. So amma ammaatti waan hojiin turtaniif thank you. Viidiyoo kana laayik gochuutiin dagatinaa. Wanti isin hin galle jiraate komentii barreessaa. Bye bye.